السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام دنتيا ورين غرتي قلين سران مرتفع جيرو سلام دنتيا قلين سران سمبرا حاجة سنجا ورين غرتي أمنتي برا قبدنيس هنتي خيستنو غرتيكا نجيني سمبرا هاجراتو إن شاء الله غرتي الحنتة غرتي وروتان كريستانا ساتو خمسلمة ساتو هنتي سانيتو أورمو ننجالدا إن شاء الله هنتي خيستنو يجودا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيجا سافرين جرا الحمد لله نقاني نجرا الحمد لله. الرجع شبك خرتي يرون البوه حواهد نرجع. الحمد لله سلافزجا ظالمني يرو تكورف نمزل مملة نكوما خونو qabamtee viidiyoo irraa maranii gadhiisanii jiranii viidiyoo tanagaa isiniif malee jechuudha. Ifa qabdanii gadi hin dhiisinaadha ammoo hin miidhinaadha. Rasuulli kana ja'a kaafira gartee kaafira yeroo lolanii yeroo gartee gaa boojiisan hin miidhan. Maali bishaan itti kennan qoonqoo itti kennan hin miidhanii jechuudha. Rasuulli faana alayhi salaatu wassalaam himidu yeroo san keessatti yeroo jahadaa san keessatti himidu maali qoonqoo bishaan kennaaf jechuudha. Akka garteegaa mushriinni hoggaa qabee musliima azzabu sanitti isaaniin azzabanii jechuudha. Maaliif rabbi sodaatan isaanillee rabbi sodaatu rabbii sodaatullee maatan isaan rabbi sodaatan rabbii jecha dhiisan jechuudha. Qaban silaa waan fedhe godhuu danda'an harkaa qabanii miti jahadaa namuu lolaa mitiire akkas hin jaan isaan maali barumsa kennaniif jechuudha. Barumsa kennaniifitiifi barumsa barsiisanii gadhiisaa jechuudha. Argamaan keenya akkaataan garaa namaa laafadha. Akkaataan gara laafadha. Hadhootu waan jiru namaaf hin qabu. Argamaan keenya alayhi salaatu wassalaam. Arragaa irra deddeemnee dirqama ammas rahmata isarratti buusuni waan takka hoggaa haasa'uu deemtu dirqama argamaa keenya irratti rahmata buusudha. Mee rahmata buusaa warri viidiyoo kana daawwattan rahmata irratti buusaa jechuudha. Egaa ergamaa keenya nageenyi gartee citan qabne irratti rahmanni irratti haa bu'u. Sallallahu alayhi wasallam. Egaa nabiyyi isa dhumaati. Nabiyyiin booda kanaan dhufu. Inshaa Allah ani leenkaa deemuwaafin ta'a ammoo hanga dandeebi'u himiidinaadha ni wallaanna yoo dhukkubsattuu taate egaa karaa isheen itti barbaachiftu laallati ni wallaanna. Muslimni hoggaa rabbiin irra aansee gartee jaahila irra aansee hoggaa rabbiin gartee egaa irra si aansee qabdi irra si aansee jira rabbiin si gargaaree jira. Irra si aansee gargaaree jira rabbiin si gargaaree garuu na harka dhufteetti miidhin miidhaa tantee san ilaalin. Miidhaa tantee miidhamte san ilaalin rabbiin san caaladha siif kenna. Viidiyoo tana ifa dhaggeeffattan booda eegaa miidhuun hin ta'u jechuudha. Baatiin kunis baatii rahmataa deemaa. Baatii gartee akkaataan rabbiin namaaf araaramu as deemaa. Yaa Rabbi yaa Rahmaan Rahiim yaa Rabbi nuuf araarameti yaa Rabbi Allah yaa Rabbi. يا ربي أرانا ما خنك ملينا تواتك فايدتك إنكم يا ربي الله يا ربي الله كاتن ججباتي عمري ربي قناتي يا أبو أين تربي التأمني مين أين تمي يا ربي التأمني سلا ربي التأمني لم نكن واتكلم بالليس سلا نندوا يا دتي إبانا ورانينكم سلا أرتي تنرى غرتي هنترو نينغلا بيخي والله سلام ويا تكون ذكي كاتكاف وان بليسو قرو نتبدا بالنجرة ربين نفعل عرب مال جدة مال جود الدنيا أكاتن أمر ربيتون ججبدو ربين وقافدي أرسي خاصة وقافدي قسي ديبسا وقافدي سي أمان سيسا وقافدي مو سي خبر سيسا jechuudha. Amri rabbii jajjabduudha. Yaa Rabbi warra kafare sanarraa min godhi yaa Rahmaan Rahiim.
yaa rabbi yaa adiid yaa kariim yaa allah ilmi namaa kun silaa ardii tanarra daqiiqan jiraadha jee daqiiqaa waa xiqqishoon jiraadha jee osoon silaa sammuu isatti waa hisaabee waa hundaa hunda dhagu waan rabbiin irraa dhorke silaa irraa dhorkama yaaboo guyyaa gagdee fi guyyaa gartee qabriidhaatti gadi buutee gadi qabdu kana qabrii seente kophaa tantee gaafii yookaan ankirii munkar marabbu guyyaa siin jedhan deebisaan deemee maali mee eessa laxa mee lafti tun lafa amma gaasuubatti rabbiin akkatti fanta shiruu fil ardi yoo bitta uumin fadlillah jee kanatti gartee rabbiin gartee kanatti bal'isee uume irra jiraadha ilma namaa kajee akka firaashatti nartii tana isinii afe jee ka dubbate ammoo qabriin akkasii miti qabrii wama ati asitti dalagatte yaa ilma namaa qabriin wama ati asitti dalagatte ni zallamtaa gadi buutaa nama rakkitaa gadi buuta lubbuu namaa cinqitaa gadi buuta irraa gaafatamta yaa ilma namaa silaa badii dila kana hin baadhattu osoon silaa amrii jajjabdoochi yaalaa san rabbiin gartee si agarsiise rabbiin gaa quraan isaa keessatti dubbatee jira yaa ummata kay hedduu isallee rabbiin ilma namaa kana ol fuudhee jira sagartaa isaa atiitu of gadi buuse malee yaa ilma namaa mee walumaanu rabbiin gartee danda'aadha araarama kadhanna rabbiin haa qajeelchu rabbiin haa qajeelchu kunoo hanga feete nama zallame harka namatti hanga feete osoo bar rabbiin kun guyyaa tokkoon sila ardii tana gara akka badii teenyatti guyyuu tokkoon ardii tana gara nuun galcha garuu immoo akka badii teenyaa nuun laalu rabbii nuuf araarama rabbiin nuuf araarama rabbiin araaramaadha nuuf araarama yaa ilma namaaf hin dagatiin rabbiin araaramaadha nuuf araarama arra jallate boru qajeeluu danda'a yaa bogaafiin qabriidhaa jajjabduudha guyyaa gartee qabrii gadi buutu namni gartee asirra taa'u waraqaadha waraqaan taa'u jira gaafa gartee gaa viizan isaa dhume namu gadi bu'a yaa leettanii jechuun hin oolamu sheenessuun hin oolamu sheenan gartee booda gabbuutee sheenessitu san yaa bu'a asumarratti dalagadhu keessafuu siirii namatti hin dalagin keessafuu gartee gaa shirkii hin dalagin keessafuu rabbitti hin qindeessin rabbii tokkichaaf jiraadhu rabbii tokkichaaf jiraadhu shayxaana fi jinnii fi ibliisa adda addaa guuratteef hin jinqin wanni hunduu ni qotasi jala guyyaa inni si alaa kute eessa dhaquu teessa mee karaa kam deemta bakka feeta dhaqi kara barbaaddes deemi ibdiba deebita karma isaati turji'i ilaa rabbika waan karaa takkan jiru bakka feetu kafari feetu islaamay feetu akka feete ta'e karaan tokko jiru yaa ilma namaaf hin dagatiin nuti waa xiqquma jirra amma waa hedduudha laalla waa hedduudha rabbiin kun nama agarsiisa mee hawwadha amma faa keessattuu qilleensarraan eega waa hedduu barattaa waa hedduu laaltee waa hedduu ilaa haftaa waa hedduu hoo namaaf gumaachite waan khayriin qabne yoo namaaf gumaachites gaa akkuma gartee gaa wanni gartee ati sirratti adeemu sun miiliyaana nama miliyoona takka usiraalee didii nama miliyoona akkasuma baattee wadhu yaa ilma namaa siirii faa namatti hin dalagin siiriin akkaataan dhibeedha siiriin rabbi bira jibbaadha siiriin akkaataan dhukkuba of eegee yaa ilma namaa rabbittiin qindeessin shirkirraa fagaadhu yaa ilma namaa waan beekatteetis hin booniin waan beektu barsiisi nama waan beekatteetis beekumsa kee hin dhoksin rabbiin irraas gaafataa barsiisu waan beektu irraa nama qala qura'aana kalaama rabbiirraa yoon sataraa takka beekte yoon sataraa lama beekte barsiisi ilma namaa rabbiin bara wal barsiisa qajeeluudhaan insha Allah meegaa video تبرا هنگا قبنه ولدي ديمنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.